anuma yeroo hidhaa koo fixee. Amma jecha deemaa jirta ree? Gara manaa galaa hin jira amma hojii barbaachaa hin jira. Egaa deemaa hin jira komaandar. Yaali lammaffaa si arge taanaan lammaffaa hinatta taanaan. Hinattu dhugaa. Maal godhu? Ani sin dhiisu. Kunoo komaandar du'a keessa. Deemi sin dhiisu. Wow. Bareedu. Kama dheeku. Dhagaa keeti. Na beektaa? Nan barree moo? Wal beekna sin beekwaan. Ana nan beektu? Kuba sammuun qabdu? Nan beektu moo? Namichi maraata. Nan beektu ana barree. Sin beeku rakkoo. Balaa keessa jedhu beektu. Beeka. Du'aa kee balaa. Obboleessa isaati mee? Tashlaphee maali? Jedhi bareedduu koo nagaan ta'e. iPhone kun shaggaa naa baasti. Bareeda. Kun mucoo sanarraa fudhe kanallee amma dhiyooman raffisee irraa fuudhe lakki. Kan akkamiitii godhe boo kamirraa naati? Shaggaadha. Pa. Bilbila akkanaa tu oduu laaluu nyaadhine sabbaasaa jedhuun. Bilbila baranaa. Kun immoo shaggaadha meeqa naa baasaa? Dhuftee immoo. Aduun har'aa. Wuu kamin dadhabe? Gurbaa maali bilbilli kun hundeessaa fidde? Ijoolleen naa kaayinaan jedhani. Lakki dhiisisii wayya lakki ammana hidhaatti nyaata deddeebisuun ilaa si qaayina agarsiiseera. Anumatu dabarsee si kenna gaafa. Amma yoomitti hiitamee. Lakki si wayya. Oduu. Qilinxoon na nafu. Balisoon na nafu. Ani juma nyaata si deddeebisuu dhaabanii hidhaatti. Oduu keetuma na Lakki si wayya. Gurbaan ani sitti meera la. Ilaa sitti meera. Ani sitti meera la. Ani imaanaa haadhootii fedheetani malee an duran dabarsee si kenna. Ilaa gurbaan ani sitti meera. Gurbaan ani sitti meera. Anumatu dabarsee si kenna la kana booddee. Iyya keen dadhabeani. Sirumaa bilbila amma kana guuttee ittummoo miila fannistee naa teessa ka. Miila fannistee teessa. Nan gubadhime maa inni hojiin qabduyi. An dubbadheera kana booda waa tokko sirkatti agarraan. Waa tokko sirkatti agarraan anuma dabarsee si kenna. Natti niyyini. Anoo beeka miti? Anoo beeka. Boodaa sofna. Edaw akkam jirtu nagaadhaa. Atoo kiiloon 20 tokko nagaa ammaaf. Kiiloo 20 tokko argannaani hinga damma adiidha. Haa ta'u adiin 20 haa ta'u walalaa ta'u garuu. Maamiltoonni koo gadduun qaban. Ilaa adii 20 naa godhi. Meeqa kiiloon? Haa ta'u. Haa ta'u diimaa 30 godhi. Kan daadhii bareedasa. Adiin immoo 20 hingaa. Afe bakka naa ergi. Anoo bari buufata konkolaataa deemee fudha. Haa ta'u galatoon. Nan baankiidhaan hin galcha kaa. Kuma meeqa naan jettee? Kuma meeqa? Haa ta'u bakka. Baankiidhaan nan ergaa. Kuna ammumayyuu amman tiraanisfarsii godha. Homaa rakkoon qabu. Ishi galatoom obbole galatoom. Jedhi nagaan naa ta'e.
Tole nagaan naa ta'e. Bakki namni mana kanatti gubachuu. Afaan keetti banime bilbilaan jira. Uduu makiina rakkise. Afaan kee bani sitti mee. Hello. Akkam nagumaay jirta maalin badde? Damma wayinaa jajjeeme achumaan badde sagaleen kee hin badani maarra bor bilbiltatuun jedhutuun seegoo bilbilii nafte. Jira namni biraa mee qooda fudhatu ati fudhee dheensii bilbilee. Baardiin tokko jira gara kiiloo 5 ta'a. 350. Ammuma tole bakka siifan erga. Arra bullaan immoo namni biraan fudhata si jedha nama baay'eetu eeggataa jira. Ani mee maamila koon dursa jedheeni malee namni baay'ee fudhatu kanarraa maa gadi bu'u gatiinsaa. Bakka tole ammuman si erga. Siifan qophaa'ee hidhamee taa'ee jira. Omaa rakkoon qabu. Ishi galatoo. Ishi birrii baankiidhaan na ergi. Oromiyaa baankiidhaan. Lakkoofsa qabda miti lakkoofsa akkaawuntii kootii bakka Oromiyaadhaan na ergi. Isa fayyadamame aleeyyee. Isaan fayyadame isa malee maal qabna? Isa bakka naa ergi. Galatoo ishi. Siifan bilbila moo dambi haaraan gaafa dhufe? Maamila baay'een eegaa jira. Tol ishi jedhigaa nagaatti. Kan amma miila kee fannistee taa'ee uffata wannaa michi ka'e. Fiichee dhufaa na dhiisee maal abbuu. Galanii ciisu miila fannisu ba'anii hatu ani man gubadheme. Maal hojjechuu jedheen laala malee wanti inni godhu natti hin bareedne hojiinsaa. Maal. Hello. Bilbila kee barbaadde. Bilbila kee daandii guddaan beektaa? Safara keessan isa silaa. Isarraa gadi buutu mana of jiree. Isarraa immoo yoo gadi buutu laga jiree. Laga guddaa tokko jiraate beektu itti deemu. Itti fuufee immoo boolla jiree. Achisi. Achuma seeni. Gowwaa wayii maal jibbisiistii kun. Kunis jira. Damma kana immoo geesseen gurgura. Sabaash. Hin jirtu miti. Qabadhee baduudha. Inde sumaa kun hojii jalqabde jechaadha. Hojiin jalqabame. Bakka gorsi kiyya dhageesse jechaadha. Gorsa kiyya ammaa dhageesse. Damma nagaduutti jalqabe kun. Akkamii dammi isaa kan manaati? Dammi shaggaadha. Dambanyaayyuu baay'een qaba. Isuma dhugaa jetta? Gurguruutti kee. Ayi natti hin fakkaatu. Dammuman gurgura kun. Ati koo nama namtu. Yeroo baay'ee si gorsee dadhabe ati nama nama. Hojii jalqabe koomaandar. Kanaafuu damma qulqulluu qabdaa jechaadha. Damma qulqulluu. Bakka anis maalumaafuu manaafan barbaada. Bakka anaafis akka miree gatiin isaa meeqa? 350 siniif 3 nan gurguru. Maali xiqqoo mi'aayi 350 mi'aayeera lakki mi'aayeera. Siniif koomaandar. Dammi isaa waan hin agarreef sinii gottaala. Maalin kun? Maalin? Damma ture.
jijjiirame ko. Ani durumayyuu koo jedhe durumayyuu akkan sinamanne sitti mime durumayyuu. Damu man qabee biya. Jilbeeffadhu. Jilbeeffadhu eessaa fidde kan? Eessaa fidde? Manumaan damma. Eessaa fidde? Dhuguma isaanatti eessaa fidde? Dhugaan jedhame. Kuni damma moo? Damma ture. Kanatu damma. Natti mi kuni damma. Damma ture. Dhugaa isaanatti nimtu? Dhugaa uummanni. Natti nimtu? Kanumaafi kanatu damma kana mee laala mee kana mee kanatu damma. Kana barbaade kot. Kolfuun keessanitu hafeewu. Naaf kolfaa bakka subscribe lee share gochuu keessanii na jalaa badee garuu share godhaa maal maatii kootuutaa sinii jedheetan kunoo like godhaa kaa anu sinin jaalladha naaf kolfa hundi keessa.